Godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabarat keessatti lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Bilxiginnaa gidduutti adeemsifamaa akka turee fi ammallee itti fufee jiraachuun ibsame. Jiraataan aanichaa tokko odeeffannoo raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin Guraandhala 6 bara 2014 irraa kaasee Aanaa Gindabarat bakkoota hedduutti lolli gaggeeffamaa jiraachuu ibsanii waraana mootummaarraa loltoonni hedduun ajjeefamuu fi madaa'uu isaanii akka ijaan argan himan. Dhimma kanaan wal qabatee miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko dabalataan raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himetti Aanaa Gindabarat gandoota akka Gurraa Jarjaraa bakka addaa Tulluu Lammii akkasumas ganda Saqaa Yaadii fi Gonfii jedhamanitti lola cimaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Maammoo Mazammirii fi waraana mootummaa Bilxiginnaa gidduutti taasifameen injifannoo boonsaa argachuu dubbata. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun akka ibsutti waraanni mootummaa Bilxiginnaa lola kallattii lamaan banus waraanni bilisummaa Oromoo dursee waan iddoo qabateef loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu ajjeeseera, kaan madeesseera, kanneen lubbuun hafan immoo kottee nu baasii jechuun baqatanii of duuba akka deebi'an taasiseera. Yeroo ammaa humni dabalataa mootummichaa garasitti ergamaa akka jiru kan eere maddi kun waraanni bilisummaa Oromoos miiraa fi qalbii guutuun qophaa'ee eeggataa akka jiru raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Kanumaan wal qabatee jiraataan aanichaa akka dubbatanitti waraanni mootummaa sababa waraana bilisummaa Oromootiin haleelameef uummata nagaa ajjeesaa fi qabeenya uummataa ibiddaan barbadeessuu irratti argama. Gara jabummaa waraanni mootummaa Bilxiginnaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiru jalaa gara bosonaatti baqachuu isaanii raadiyoonii Dirree Shaggaritti kan himan qoteen bulaan aanichaa akka jedhanitti waraanni mootummaa manneen jiraattotaa hedduu qabeenya mana keessaa jiru waliin gubaa loowwan re'ootaa fi hoolota hedduu qalatee nyaachaa kan jiru yoo ta'u abaa'oo shanee deeggartu jechuun dararaa hammeenya hawaasa nagaarraan gahaa jira jechuun kan gabaaste Hawwii Qajeelaati. Godina Harargee Bahaa aanaalee muraasaa keessatti humnoonni addaa naannoo Sumaalee uummata nagaa irratti lola banuun ibsame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar dhimmicha quba qabu bakkasii akka ibsanitti humnoonni addaa naannoo Sumaalee karaa daangaatiin tuttuqaa erga eegalanii ji'oonni lakkaa'amaniiru. Yeroo muraasaa darban keessa waan tasgabbaa'ee fakkaatus Guraandhala 6 bara 2014 irraa eegalee karaa aanaa warra Jaarsoo cinaaksanii fi iddoo Kaarraa Marraa jedhamutti humnoonni addaa naannoo Sumaalee uummata nagaa irratti kaasa akka banan himan. Kaleessa fi leengadda dabalatee lolli kun lola ji'a 8 waliin dhaabbatee deemee karaa sanitti tarkaanfilee garaagaraa raayyaan ittisa biyyaatii fi mootummaan illee fudhatee uummanni keenya illee akkaataan itti miidhame ture. Inni kalee galgala osoo hin eeggamin naannawa keessattuu godina Harargee Bahaa aanaalee akka Jaarsoo naannoo Cinaaksan daangaa irratti akkasuma immoo karaa kallattii Karramaarraatiin bakka daangaa Oromiyaa fi naannoo Soomalee jaanii sirnoonni dabran kaayan sanatti jijjigarraa kiiloomeetira 75 bakka fagaatutti dhufaasni fe'ee ture. Dhukaasa humnoonni addaa naannoo Sumaalee banan kanaan gama Oromootiin namoonni madaa'an akka jiranii fi mana yaalaa geeffamanii wal'aanamaa jiraachuu dubbatan. Dhukaasa keessan irratti namni Oromoodhaa akka madaa'edha odeeffannoon hanga ammatti nuti qabnu. Akkasumas aanaa bakka Awubaree jedhamutti daangaan kun daangaa Oromiyaati Lijuwaayiliin Soomaliidha. Kanummaan ulaagaa waraana naannichaa guuttatee bakka hawaasni beekutti dhufanii rukutanii isa kan jiranii. Namoonni madaa'ee baay'eedhaatu jira. Namoota madaa'e ammoo hospitaalatti argachuudhaaf yaalii gooneen lakkoofsicha akka argachuu dadhabnedha hanga ammaa nuti kan nuti qabnu. Sababni dhukaasa kanaa babal'ifannaa lafaa akka ta'ee fi shira sirnoonni biyya kanaa uummata Oromoo irratti xaxaa turanii fi jiran akka ta'e himuun uummanni Oromoo naannoo Sumaaleen wal daangessan hundi of eeggannoo barbaachisu akka godhan dhaamaniiru. Dhimmichi dubbeen isaadhaa dhiibbuma lafa babal'ifannaa daangaati hawaasa irraa kan gaafannitti lafa babal'ifachuudhaaf daangaa isaanii babal'ifachuudhaaf hayyoo kaleessa isaan qabatanii jaabbir irraa dhufan keessattuu lafa Oromiyaa saamuu kan ammoo qabiyyuma mootummaa biyyattiiti. Qabiyyee mootummaan biyyattii tooftaalee seeraa fi sharrii mootummaan kun qabatee naannoo Oromiyaa ittiin taasisaa jiru kallattii kaabaatiin naannoo Amaaraa kallattii kibbaatiin ammoo kan itti fayyadamu baay'een isaa naannoo Somaaleeti. Ammoo dhaamsa sumarraan hawaasni keenya ni dhaammatan yookaan ammoo dhaamanii nuuf dhaamaa jechaatiin jiran kannaan Meeshoo Bordoddee Cinaaksan Jaarsoo Gursum aanaa Meettaatii fi kanneen hunda keessatti eeggannaan akka hawaasni keenya godhuudha. Haga ammatti wanti jiru kana. Wabii Waaqotu gabaase.
namichi lammii biyya Gaanaa Suleemaan Adam jedhamuu fi Oromtittii Aagituu Guddataa Xaaliyaanitti ajjeese hidhaa waggoota 20 adabame. Namichi lammii biyya Gaanaa Oromtittii Aagituu Guddataa biyya Xaaliyaanitti ajjeese hidhaa waggoota 20tiin adabamuun ibsame. Aagituun namicha maqaan isaa Suleemaan Adam jedhamuu fi lammii Gaanaa umurii waggaa 33 ta'een kan ajjeefamte yoo ta'u, manni murtii biyya Xaaliyaanii namicha kanarratti hidhaa waggoota 15 fi baatii 8tiin adabuu hordofuun maatiin Aagituu adabbichi ga'aa akka hin taane eeranii irra deebiin himata oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniitiin manni murtii biyyattii irra deebiidhaan iyyannicha eega ilaalee booda namicha yakka sukkanneessaa kan raawwate Suleemaan Adam hidhaa waggoota 20tiin akka adabe BBC'n Afaan Oromoo gabaaseera. Aagituu Guddataa dhaabbata horsiisee re'ootaa Re'ee Gammachuu jedhamu biyya Xaaliyaanii keessatti hundeessuun beekamtii guddaa kan argatte yoo ta'u, muddee 29 bara 2020 hojjetaa ofii mindeessiteen haala sukkanneessaa ta'een ajjeefamte. Aagituun dhalattee kan guddatte magaalaa Finfinnee keessatti yoo ta'u, akka lakkoofsa faranjootaa bara 2010 saamicha lafaa dhaabbilee idil addunyaatiin magaalaa Finfinnee keessatti taasifamaa ture. Mormuu ishiitiin doorsisni qaamolee mootummaa jireenya ishii dhorkinaan Itoophiyaarraa gara Xaaliyaanitti akka baqatte seenaa ishiirraa hubachuun danda'ameera. Aagituun biyya Xaaliyaan keessatti seera lafti uummataa daggalatti akka hin jijjiiramneef misoomuu qaba jedhu fayyadamtee bakka namni hin jirretti re'oota horsiisuu akka eegalte Reuters gabaaseera. Jalqaba re'oota 15 qabattee horsiisatti kan seente Aagituun waggoota 2 dura haasawaa Reuters waliin gooteen re'oota 180 akka geessifatte himtee turte. Aagituun sadarkaa baqattummaarraa kaaftee hojii boonsaa hojjatte kanaan biyya Xaaliyaanii keessatti dhageettii fi beekamtii olaanaa argattee kan turte yoo ta'u, namicha lammii Gaanaa akkuma ishii baqataa ta'eef mindaa ishiin kaffaltuufiin jireenya isaa gaggeessuun gara jabummaan ajjeefamuun ishii kan yaadatamudha. Wabii Waaqotu gabaase. Namoonni labsii yeroo muddamaatiin hidhamanii turan hatattamaan akka gadhiifaman Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gaafate. Mana marii bakka bu'oota uummataatiin murteeffamee onkololeessa 23 bara 2014 irraa jalqabee guutummaa biyyattii keessatti hojiirra kan oole labsiin yeroo muddamaa walgahii ariifachiisaan paarlaamaan Guraandhala 8 bara 2014 labsichi akka ka'u hordofee Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen namoonni labsii yeroo muddamaa sababeeffachuun to'annoo jala oolanii turan hatattamaan akka gadhiifaman irra deebiin gaafateera. Dhiibbaan labsiin yeroo muddamaa mirga namoomaa irraan gahee ilaalcha keessa galchuun labsichi akka kaafamuuf manni marii bakka bu'oota uummataa murteessuusaa gaarummaadhaan hubachuusaa kan eeru Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa namoonni labsii yeroo muddamaatiin to'annoo jala oolan immoo akka gadhiifaman gaafachuu maddiitti kanneen labsii yeroo muddamaatiin to'atamanii gadi lakkiifamanis gara hojii idilee isaaniitti deebi'uuf qaama dhimmichi ilaallaturraa ragaa dhabuu isaaniitiin rakkoolee hawaasummaa fi dinagdee adda addaatiif saaxilamuu isaanii mirkaneessuusaa eereera. Namoonni kunneen gara jireenya idilee isaaniitti akka deebi'aniif ragaan mana hidhaa turuu isaanii ibsu kennamuuf akka qabu hubachiiseera. Haaluma wal fakkaatuun manni marii bakka bu'oota uummataa labsii yeroo muddamaa baatiiwwan 6 labsamee ture kaasuu hordofee ibsi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa baase akka agarsiisutti labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaan kaaste raafama siyaasaa biyyattii mudateef furmaata gaarii ta'uu akka danda'u eeruun namoota labsii yeroo muddamaa keessa hidhamanii himannaan otoo irratti hin banamin hanga ammaatti mana hidhaa keessatti jiran hatattamaan hiikuun tarkaanfii itti aanu ta'uu akka qabu akeekeera jechuun kan gabaase Liiban Jaarsooti. Mariin biyyaalessaa waliigaltee uummataa fi hayyoota siyaasaa gidduutti uumuuf malee garee shororkeessitootaa waliin mari'achuuf miti jedhe paartiin Bilxiginnaa. Paartiin Bilxiginnaa mariin biyyaalessaa waliigaltee uummataa fi hayyoota siyaasaa gidduutti uumuuf malee qaama manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessitoota jedhee farraje kanneen akka waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin mari'achuuf akka hin taane beeksise. Gabaasa Liiban Jaarsoo Gurmeechaa Gammachuu akka taanutti isinitti hima. Paartiin Bilxiginnaa ibsa kaleessa Guraandhala 9 bara 2014 baaseen waltajjii marii biyyaalessaa hirmaachisaa uumuun nageenya itti fufiinsaa fi hawaasni bal'aan dhimmoota heera mootummaa alaabaa fi dhimmoota bu'uuraa biroo irratti yaada dhiyeessuun waliigaltee irra ga'uun guddina biyyattii akka saffisiisuuf barbaachisa jedheera.
Mootummaan Itoophiyaa labsii shororkeessummaa kaasuudhaan humnoota qabsoo hidhannoo irratti bobba'anii fi shororkeessummaaf farraje waliin marii biyyaalessaa gaggeessuun dhibdee siyaasaa biyyattii akka furuuf hawaasni idil-addunyaa gaafachaa turuun kan beekamu yoo ta'u, manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii marii hagayya darbe taasiseen miseensi mana marichaa A-3+1 jedhaman manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa yakka shororkeessummaa waraanni bilisummaa Oromoo fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay ittiin farrajaman haquun qaamolee mootummaa fi qaamolee karaa nagaas ta'e qawweedhaan mootummaa mormaa jiran gidduutti mariin gaggeeffamu akka qabu gaafachaa turaniiru. Adeemsa mariin biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiruun manni marii bakka bu'oota uummataa kaadhimamtoota koomishinii marii biyyaalessaa 42 beeksisuu hordofee manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa adeemsa koomishinaroota koomishinii marii biyyaalessaa hoogganan filachuu yeroodhaaf dhaabuun haala walabaa fi iftoomina qabuun itti fufuun irra deebiin akka irratti mari'atamu yoo gaafatu. Paartileen mormitootaa kanneen akka adda bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden gama isaaniitiin wal duraa duubaan adeemsi marii biyyaalessaa hordofame iftoomina hin qabu, qaama walabaan hin filamne, bakka bu'ummaa hin qabu jechuun qeequun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaa, Sudaanii fi Masriin dhimma hidha laga Abbayyaa irratti gadaa tokko oliif walgaareffannaarra darbanii Ameerikaa dabalatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gidduu seenanii araarsuuf yaalaa kan turan yoo ta'u, Itoophiyaan biyyoonni ollaashii lamaan Sudaanii fi Masriin nageenyaa fi tasgabbii biyyattii booressuuf hidhattoota Tigraay gama kaaba Itoophiyaan mootummaa giddu galeessaan lolaa jiran ammallee deeggaraa jiru jechuun deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen Afgaaffii televezyiina Al Arabiyaa waliin taasise irratti himate. Deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen akka jedhutti haala nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa booressuuf fedhiin biyyoota lixaa keessa jiraachuu fi hidha laga Abbayyaan wal qabate ammoo wantoonni Sudaanii fi Masriin dhoksaatti hojjechaa jiran akka jiru himee imaammanni dhimma alaa Masrii yeroo hundumaa gidduu seentummaa biyyoota alaarraa bilisa kan ta'e waan ta'eef himannaan Itoophiyaan Masrii irratti bante waldhabdee dhimma laga Abbayyaa irratti baname furmaata itti fufiinsa qabu fiduu akka hin dandeenye ibsu Monitor maddeensaa waabeeffachuun gabaaseera. Itoophiyaan dhimma laga Abbayyaa irratti biyyoota ollaashii Sudaanii fi Masrii waliin yeroo dheeraaf waldhabdeerra turuu madditti dhimma daangaa irratti ammoo Sudaan waliin walitti bu'iinsa cimaarra kan turte yoo ta'u, raafama siyaasaa fi waraana biyya keessa jiruun walqabatee himannaan Itoophiyaan Sudaanii fi Masrii irratti bante kun ammoo nageenyaa fi tasgabbii biyyattii fiixee jeequmsaa fi gaaga'ama hamaa keessatti kuffisuu akka danda'u xiinxaltoonni siyaasaa toora gaanfa Afrikaa akeekkachiisaa turaniiru jechuun kan gabaase Liban Jaarsoti. Mootummaa Bilxiginnaa fi hidhattoota Tigraay akkasumas waraana bilisummaa Oromoo waliin godina Walloo keessatti gaggeeffamaa ture yeroof dhaabbachuu hordofee qindoominni raayyaa ittisa Bilxiginnaa fi hidhattoota naannoo Amaaraa Oromoota Walloo wayita waraanni gaggeeffamaa ture hidhattoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa kennaa turtan jechuun hidhaa fi ajjechaan jumlaan raawwatamaa kan ture yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun godina Walloo aanaa Baatee keessatti namoonni 180tti lakkaa'aman mana hidhaa xiqqoo tokko keessatti hidhamanii jiraachuun dhagahame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar haala hidhamtootaa dhiyeenya hordofaa jiran tokko akka jedhanitti wal waraansi garee hidhattoota mootummaa Bilxiginnaa humnoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo naannawa sanatti hirmaachisaa ture dhaabbachuu hordofee godina Wallootti magaalaa fi baadiyaa aanaa Baatee keessatti namoonni hidhattoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromootiif aantummaa mul'istan jedhaman jumlaan hidhamaa fi ajjeefamaa jiru. Dubartoota ulfaa daa'immanii fi manguddoota waggaa 70 olii dabalatee namoonni 180 olitti tilmaamaman mana hidhaa xiqqoo keessatti hidhamanii jiraachuu fi hanqina nyaataa fi dhugaatii isaa mudateen dhukkubsataniillee yaala dhorkamanii dararamaa jiraachuu dubbataniiru. Magaalaa Baatee fi aanaa Baatee baadiyyaa jedhamee adda bakka lama qoodama. Uummata kana ergaa waraanni kaabaa sun deebi'een boodatti yeroo waraanni sun bifa biyyaan baqanne jechuudhaan inni kaan immoo ijoollee keessa shanidha jechuudhaan uummata hedduu kan hidhameeru. Waajjira poolisii kutaa lama xiqqoo keessatti nama 180tti hidhameera. Namoonni sun yaalan argatanii nyaataa dhugaatiin hin jiru. Nyaataa dhugaatii maatii geessaa kanaafuu maatii fagoo kennee deebi'aa waan itti kennan hadiisanuu nuyi beeku hin jiru. Namoonni kun hedduu dhukkubsatanii mana yaalaa argachaa hin jiranii. Kun kana keessatti namoonni dubartiin ulfaa jirti, kan daa'imman qabdu jirti, jaarsoleen waggaa 70 olii jiranii. Maddi kun akka himanitti godina Walloo magaalaa Kamisee dabalatee aanaalee Hartummaa Fursee, Baatee, aanaa Daawwee Harawaa keessatti namoonni 25 ol bakka tokkotti rashanamaniiru. Aanaalee garaagaraa keessatti uummata sodaachisuuf namoota nagaa mana jireenyaa isaaniitti fuudhanii daandii fi adda babaa irratti rashanuu fi reeffa namoota ajjeefamanii maatiin akka hin fudhanne dhorkuun hojii idilee mootummichaa ta'aa jiraachuu kan dubbatan maddi keenya kun Walloo keessatti namoonni Oromoo ta'uu isaaniitiif qofa akka ajjeefaman erga eeranii booda
Aanaa baatee keessatti namoonni doorsifamuun qarshii 10,000 hanga 15,000 hidhattootaaf kanfalaa jiraachuu himaniiru. Magaalaa baatee magaalaa keessa nama tokkotti ajjeefame aanaa baatee bakka ganda gurree jedhamu irratti lafummaa baasanii nama lama bakka tokkotti ajjeesanii aanaa dawwee harawaa bakka uranee salaamaa jedhamutti nama 25 bakka tokkotti ajjeesanii harcummaa foorsee bakka forsoo jedhamutti akkuma nama 29 ajjeesanii magaalaa kamisee keessattis namoota hedduu karumirratti ajjeesanii reeffisu namoonni akka fudhanne kottaa ilaalaa jedhanii ergaa deemee ilaalee maatii kee ta'us maal fira kee ta'us ilaaltee deebitaa reeffa sin kaasamu jedhanii ummata shanee fi hawaasa tonteen kan barbadeessaa jiran isaan Oromoo ta'uu isaanii qofaadha. Aanaa baatee gandoota baadiyyaa keessatti namoonni 15,000 fi 10,000 hanga 15,000 kaffalan ni hidhamtuu jedhanii isaa ganda irraa guurrachaa jiran jechuun maallaqa namni sodaadhumaaf hidhaa fi ajjechaa sodaa kaffalaa jira jechuudha. Qaamni hidhaa fi ajjechaa jumlaa dabalatee saamicha Oromoota Walloo irratti gaggeessaa jiru qindoomina bulchiinsa godina Walloo poolisii federaalaa raayyaa ittisa bilxiginnaa milishaa fi poolisii humna addaa Amaaraati kan jedhan maddi kun humnoonni kunneen waliin ta'uun maqaa shanee fi hidhattoota Tigraayin namoota nagaa ajjeesaa kan jiran yoo ta'u Oromoon godinicha keessaa akka dhumuuf adda durummaan kanneen hojjechaa jiran bulchaa godina Walloo kan ta'e Ahmad Alii kantiibaa magaalaa Baatee duraanii itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya magaalaa Kamisee akka ta'an dubbatan. Kan kana godhaa jiru humna raayyaa ittisa biyyaas jira, poolisii federaalaas jira, milishaanis jira, poolisiin addaa jira, humni addaa naannoo Amaaraas jira, waliin ta'uudhaan jechuun daanii jiran deemaa jiranii. Bulchiinsi amma yeroodhaaf amma Kamisee irra taarahaa muudame kun immoo aangoodhaaf jecha ummata kana shaneen kan kana duraa shaneen hin jiru humni hidhate hin jiru na keessa Oromoo ta'uu isaaniitiin malee kan miidhaa jiru humni addaa jedhee waraana walitti banamaa ture kana duraa jechuudha. Amma inni kun immoo aangoodhaaf isa jedhamuudhaaf ummata fittisiisaa jira jechuudha. Shanee hin jira shanee barbadeessine kaambii mooraa shanee lama barbadeessine jedha qotee bulaa ajjeesisaa hiisisaa jechuudha. Kana keessa irraa adda durummaadhaan namoonni keessa jiru bulchiisuma ammaaf muudame Ahmad Alii jedhamuu fi kantiibaa magaalaa Baatee kan ture Obbo Abduu Dure kan jedhamu kallisa godina Kamisee kan ta'eeru isaan lamman jechuudha adda durummaadhaan namoonni akka uummanni dhumuu fi akka Oromoomti naannoo kana keessaa dhumu kan godhaa jiru. Godina Wallootti uummanni aanaa Baatee yeroo adda addaatti hidhattoota Affaar waliin walitti bu'aa akka jiru kan yaadachiisan maddi kun mootummaan bilxiginnaa ammoo meeshaalee waraanaa uummata kanarraa sassaabaa jiraachuu isaatiin uummanni Oromoo hidhaa ajjechaa fi dhumaatii hidhattoonni naannoo Amaaraa raayyaa ittisa bilxiginnaa waliin qindaa'uun uummata Walloo irratti raawwachaa jiran fuuldura dhaabbachuun akka barbaachisu himan. Uummanni Oromoo bakka biraa jiru sagalee nu ta'ee uummanni addunyaa akka nu dhaga'u uummata biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiran akka duguuggaa sanyii nurratti raawwatamaa jiru akka nu dhageessa sagalee akka nu ta'u uummata Oromootiif hin dhaama. Uummati Walloo waggaa 7 kana guutuu waraana Affaar naannoo Affaar wajjin aanaa Baatee qofaa wallolaa jiraata. Amma immoo mootummaan kun meeshaa gara 60 ol fudhate jechuudha gandoota kana keessaa meeshaa uummanni humna kanaa Affaar kanaa wajjin walloluudhaaf meeshaa bitatee qabeenya qabu fixee humna waggaa 7 kana Affaar wajjin wallolaa amma wallolaa jira torbee darbe humni naannoo Affaar dhufee nama tokko ajjeesee deebi'ee jechuudha. Kanaafuu uummati kun ammas tokkummaa isaa cimsatee itti fufee roorroo kana jalaa bahuu qaba. Liban Jaarsotu gabaase. Godina Shawaa Lixaa aanaa Bunaa Gindabarat gandoota baadiyyaa hedduu keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa dararaa jiraachuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Roorroo waraanni mootummaa isaanirraan gahaa jiru dheessanii bakkoota biroo kanneen qubatan jiraattonni ganda Ererii Keenjoo akka jedhanitti eeruu kaabinoonni aanichaa kennaniin waraanni mootummaa garasitti bobbaafamee manneen jiraattotaa gubaa fi qabeenya uummataa barbadeessaa akka jiru himu. Waraanni mootummaa hortee fi qabeenya jiraattotaa hunda mancaasuu isaatiin namoonni hedduun maatii isaanii waliin goodatti yookiin adii irratti rakkachaa akka jiran himu. Guyyaa dheengaddarraa kaasee guyyaa 3 irra oolanii jarreewwan kun qaama mootummaati hundi isaanii akka jiretti qaama mootummaa isaanii bifa biraatiin deemu jedhamee odeeffannoo dhageenyu haa ta'u malee jarreewwan kun aanaa Bunaa Gindabarat ganda Keenjoo keessattuu Keenjoo bakka addaa Shunqee jedhamu tokkotti horii nama dhuunfaa nama tokkichaa bichaa ro'oota 9 qalanii an tokko immoo ro'oota 7 qalanii qabeenya uummataa balleessanii haadha hiyyeessaa daakuu duuchaa guuranii kaan marqanii kaan qixxeessanii mana 9 gubanii Keenjoo keessaayi manni gubate kun abbaa dhuunfaa nama qabeenya nama maatii guddifatu amma kun ijoolleen isaanii dararamanii midhaan keessa gubatee daara keessa gubatee qullaa ta'anii muka jala kun akka xiyyaa jiru uummanni xiyyaa jira. Kaabinoota bilxiginnaa aanichaa keessaa itti gaafatamaan dhimma nageenyaa Dirribaa jedhamuu fi namni ogeessa qonnaa gandichaa ture Maammush Taaddalaa adda durummaan gocha ammeenyaa kana raawwachiisaa akka jiran himu.
miidhaa guddaan nurraa kan ga'e tokkoffaan qaama mootummaa keessaa inni tokko ijoo ta'e kan biyya uummata ganda irra hin dararaa kan jiru jibba dhuunfaarraa kan ka'e nama tokkoof lama daarii biratti walirraa kan turan isa qabateeffatanii waraana mootummaa fidanii mootummaanis immoo adda duree ani biyya kanatti raawwii addaan hojjedha jedhee dhaadhannoo akkasiitiin waan miidhaa akkasii nurraan ga'aniif miidhaa kana warra geggeessan waajjira nageenyaa bulchiinsaaf nageenya aanaa buunaa ginda bara hoogganaa Maamush Taaddasee Cufaa kan jedhamu akkasuma waajjira keessa manaajera gandaa Ererii Keenyoo ture. Jibba dhuunfaatiin dubartii fa'aa gudeeduudhaan gandaa haroo irratti kan raawwatamu mana yaalaa hambootti rakkachaa kan jirtu ammammaatti fayyina kan dhabdee opereeshinii taatee miidhaa guddaa kan irra ga'e. Kana malees waraanni mootummaa achitti argamu dubartii umurii waggaa 80 ta'an rasaasa rukutuun harka isaanii irraa kutuu maddeetti uummata hedduu dararaa akka jiran namni biraa yaada isaanii raadiyoon Dirree Shaggariif qoodan ibsaniiru. Gocha kana hundaaf sababa kan ta'e nama Maamush Taaddalaa jedhamu akka ta'e ibsuun maqaa sobaa shaneedha jedhuun hammeenyi kun akka isaan irratti raawwatamaa jiru himu. Gulummaa Beenyaa kan jedhamtu harkarraa kutuudhaan rasaasaan nama waggaa 80 yookiin 78 waan taatu tilmaamaan jechuudha. Haadha keenya jennee annuti abdannu ija keenya jennee kan abdannu jaarsa jaartii otoo hin jenne maatii mana irratti gubanii ijoolleen wallaaltuun kaan garaatti baata kaan harkatti baata kun warra baala jala taa'anii mimmaan isaanii buusanii kan bo'an baay'eetu. Maamush Taaddasee kan jedhamu gaafa guyyaa 5 ji'a jaaffaa ibiddaan dhufee biyya keenya barbadeessee qaama mootummaa qabatee dhufee qotee bulaan banatee gashatu isin shaneedha halkanii guyyaa ibiddaan nu barbadeesse. Aanicha keessatti taateewwan nama sururan raawwatamaa akka jiranis ibsanii mootummaan maqaa Oromootiin aangoo qabate gocha akkasiitiin Oromoo dararuun hin mallee jedhan. Amma guyyaa dheengaddaarraa kaasanii uummata dararanii uummata irraa ari'anii qabeenya uummataa horiin amma kana lubbuun namaallee kan bahe baay'eetu jira lubbuun horiillee kan bahe baay'eetu jira kan hedduu ta'in taane lubbuu horii yoo xiqqaate horii 16 oltu du'ee kaan immoo fayyaa qalanii kan fayyaa qalas baay'eedha. Bira kana ta'eef qaamni kana raawwatu kun immoo qaama mootummaati. Mootummaan kun mootummaa kaleessa dheengadda uummata goomsee uummata jedhanii uummataaf dhaabbadheen jira uummataaf ce'umsaani kanaan booda mootummaa ce'umsaati jedhee dhaadannaa kaleessa afaan tolee jaarsummaa isa gamaa gamanaa mootummaa mootummoota gamtooma wajjin dhaabatee gisee miidiyaadhaan dabarfatu dhageenyaa garuu wajjin isaa akka afaansaa kana miti. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Abunaa Gindabarat gandoota baadiyyaa hedduu keessatti waraanni mootummaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo gurraandhala 10 bara 2014 irratti fudhatetti aaruun lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafachaa jiraachuu namni bakkas jiraatan tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti himan. Gandoota akka Dhoksaa Gooroo Dikoo fi Gaagoo Osoleetti namoonni nagaa 9 waraana mootummaatiin ajjeefamuu maddi kun ragaa ba'aniiru. Namoonni gara jabinaan ajjeefaman kunneen wayita waraanni mootummaa Bilxiginnaa gara isaanii dhaqetti oogdirratti midhaan dha'aa jiraachuun himameera. Namoonni rashanaman manguddoo ganna 72 obbo Abunaa Dabalee, manguddoo ganna 60 obbo Baa'isaa Gammadaa, dargaggoo Shaashoo Kabbee, dargaggoo Tolii Kabbee, dargaggoo Bokii Baalchaa, dargaggoo Masarat Haannaa, dargaggoo Abbabaa Gaddafaa, dargaggoo Tufaa Abbaa Falamaa fi dargaggoo Dabalaa Fayisaa akka ta'an maddi kun mirkaneessaniiru. Dabalataanis waraanni mootummaa kun manneen namoota dhuunfaa qabeenya waliin ibiddaan gubuu ibsanii manneen gubatan kunneen kan obbo Badhaadha Gabbisaa, Bojaa Deebisaa fi Masuu Hirkoo ta'uu raadiyoon Dirree Shaggaritti himaniiru. Walumaa galatti namoonni hedduun qe'ee isaan irraa buqqaanii jiraachuun wal qabatee haalli aanicha keessa jiru yaaddessaa ta'aa akka dhufe himan. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Oromiyaa keessatti gandoonni 390 ol ta'an to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuu miseensi paarlaamaa tokko mirkaneesse. Labsii yeroo muddamaa akka ka'uuf yaada murtoo manni marii ministeerotaa dhiyeesse qorachuu labsichi akka ka'uu fi itti fufuu murteessuuf walgahii ariifachiisaa manni maree bakka bu'oota uummataa gurraandhala 9 bara 2014 gaggeesse irratti miseensota paarlaamaa labsii yeroo muddamaa ka'uu hin qabu jedhanii morman keessaa tokko kan ta'e Hangaasaa Ibraahim naannoo Oromiyaa keessatti gandoonni 390 ta'an to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuu isaanii mirkaneessee jira. Hangaasaa Ibraahim yaada walgahii kanarratti kenneen labsii yeroo muddamaa guutummaa biyyattii irratti labsame kaasuu osoo hin taane naannoo Oromiyaafiyyu addatti labsiituu barbaachisa. Sababni isaa immoo gandoonni 390 ol ta'an to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuu fi waraanichi gandoota to'ate kana keessatti caasaa mataasaa diriirsee jiraachuu isaatii jedha. Yaada labsichi akka kaafamu jedhu cimsee morma jechuun miseensota paarlaamaa labsichi akka hin kaaneef morman 63 keessaa tokko ta'ee jira. Mootummaan Bilxiginnaa dabballoota isaa miidiyaa irratti bobbaasuun olola hanga yoonatti facaasaa tureen waraana bilisummaa Oromoo zooniiwwan Oromiyaa garaagaraa keessa socho'an hedduu haleelleerraa harka kennatanii fi bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'an hedduu bilisoomsineerra jechuun gabaasa sobaatiin uummata burjaajessaa turanillee miseensi paarlaamaa Itoophiyaa Hangaasaa Ibraahim
waraanni bilisummaa Oromoo akka mootummichi jedhe akka hin taane walgahii mana marii bakka bu'oota uummataa irratti mirkaneessee jira. Liiban Jaarsotu qindeesse. Balleessaa tokko malee waggoota 3 mana hidhaatti dararamaa kan turte shamarree Boontuu Seefuuf mirgi wabii eegame. Balleessaa tokko malee magaalaa Finfinnee keessaa qabamuun mana hidhaa garaagaraatti hidhamaa kan turte dhalattuun godina Jimmaa shamarree Boontuu Seefuu turtii waggaa 3 booda mirgi wabii dhuunfaa eegamee fi akka gadhiifamtu manni murtii godina Jimmaa murteessuun dhagahame. Gabaasa wabii waaqoo Iftuu Galataatu dhiyeessa. Garee abukaattotaa hidhamtoota siyaasaa keessaa tokko kan ta'an obbo Obsinaan Girmaa raadiyoonii Dirree Shaggiritti akka himanitti Boontuun qorannoo tokko malee waggoota 3 mana hidhaa keessatti dararamaa turuu hordofee oliyyannoo gareen abukaattotaa gara mana murtii godina Jimmaatti dhiyeeffateen manni murtii falmii gamaa gamanaa dhaggeeffatee guraandhala 10 bara 2014 mirgi wabii dhuunfaa eegamee fi akka gadhiifamtu murteesseera. Mirga wabii dhiyaate mana murtii lamatti gaafatame qajeelchi poolisii qaamaan akka dhiyeessu ajajamee ture. Bu'uuruma sanaan guyyaa kaleessaa dhiyaattee hanga erga falmiin gaggeeffame booda isheen waggoota 3 illee falmiin qoratame waan hin jirre lammataa immoo isheen harka qalleeyyii maatii rakkattootarraa kan dhalatte ta'uun ishee sun tilmaamasiisa galee wabii mataa ofiitiin akka lakkifamtu ajajameera. Shamarree Boontuu Seefuu muddee 25 bara 2012 magaalaa Finfinnee keessaa butamuun kan hidhamte yoo ta'u godina Jimmaatti waajjirri poolisii aanaa Limmuu Kossaa dhimma ishii nutu ilaala jechuun eega fudhatee booda miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaan ajjechaa fi saamicha raawwatteetta jechuun ragaa qorannoo tokko malee waggoota 3 mana hidhaa keessa akka turte obbo Obsinaan eeraniiru. Poolisiin godina Jimmaa nuti dhimma ishee qorata jedhanii gadi fidanii erga gad dhuftees waajjira poolisii aanaa Limmuu Kossaa kan jedhamu cuma godina Jimmaa keessatti aanaa argamudha. Achi keessatti yeroo dheeraa to'atamte. Yeroo to'atamte kana keessatti galmeen yeroo beellamaa saaqamee ture. Kan isheen ittiin beellama deddeebi'aa turte tokko seensa waraana bilisummaa Oromooti. Bosonaa baatee ajjechaa adda addaa raawwatteetti, saamicha raawwatteetti. Kanaaf kana qoranna jedhee. Yakka Boontuun ittiin shakkamteef galmeen qorannoo dhabamuu hordofee manni murtii galmee ishii waan cufeef waajjirri poolisii aanaa Limmuu Kossaa bifa imaanaatiin waajjira poolisii aanaa Gommaatti akka dabarsellee obbo Obsinaan himanii baatii 1 fi torban 2 waajjira poolisiitii baafamtee mana nama dhuunfaatti akka hidhamte shamarreen kun dhaddacha irratti dubbachuu ishii himan. Galmeen qoratames waan hin jirre manneen murtii yeroo beellamaa sana hin cufee akkasumatti kan isheen taa'atte poolisii Limmuu Kossaa kana waajjira irraa baatee gara waajjira poolisii aanaa Gommaa kan jedhamu imaanaa jedhanii achi kaa'atanii turanii ji'oota 4 ji'a 1 illee waajjira poolisiitti baafamtee nama dhuunfaa nama siiviilii fa'aa magaalummaa Limmuu Gannattii jedhamu kana fi poolisiin akka ishee dheetu kanaarra mana murtiitti ibsatte. Oduu keenya xumuraatiin qaamolee qabsoo hidhannoo irra jiranii fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay tarree shororkeessarraa akka haqaman qaamolee adda addaarraa gaaffiin ka'aa jiraatanillee adda bilisa baasaa uummata Tigraay dabalatee gareewwan shororkeessummaa jalatti ramadaman waliin marii biyyaalessaa gaggeessuuf karoora akka hin qabne mootummaan bilxiginnaa mirkaneesseera. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diimaa Muftii ibsa kaleessa miidiyaaleef kenneen mariin biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiru hidhattoota shororkeessummaan farrajaman hin dabalatu jedhee jira. Hawaasni idil addunyaa mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise murteessaa ta'uu eerullee paartiin biyya bulchaa jiru bilxiginnaan ibsa toora feesbuukii isaa irratti baaseen mariin biyyaalessaa waliigaltee uummataa fi hayyoota siyaasaa waliin godhama malee garee manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessadha jedhee ramade waliin akka hin taane ibsee jira. Gamtaa Awurooppaatti bakka buutuun gaanfa Afrikaa Aanit Waaber guyyoota muraasa dura akka dubbatanitti adda bilisa baasaa uummata Tigraay dabalatee kanneen qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran tarree shororkeessitoota irraa haqamuuf carraan jiraachuu dubbatanii kan turan yoo ta'u mootummaan bilxiginnaa garuu mariin dippiloomaatota alaa waliin taasisuu fi odeeffannoon karaa sabaa himaaleen uummata biyyattiif kennaa jiru burjaajii guddaa uumaa jiraachuun beekameera. Kan qindeesse Liiban Jaarsooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.